dhugaa rabbi yesu namni akkasii galu sanuu ji'a tokko fixee erga du'ee ji'a tokko fixeera jetti mana yaalaa keessatti marsiistee argite moo akka ji'a tokko fixee ammoo sitti argite gaa'isarra biyyi nagaasee anaa wajjin gutti jechaa jiru madaamii kana wallollee jecha dhugaa rabbi balaa walitti buusnii balaa kana natti gadi qabsiiste maarratti akka wallolle waan ajaa'ibaa isinitti mafiin kolfiina gaaf tokko isin mudachuu danda'a keessumaa yeroo ammaa kan warri biyya ho'aa keessa jirtan aduun isin biratti gubaa jira ho'aa jira taana isin mudachuun isaan oolu innaa maarratti wallolle seetan har'a ganama ka'ee akkuma durii jechuu ganama ka'ee garuu maalaan goyyeroon ka'u har'a guyyaatti rifeensa koo miica'u waan ta'eef oilii koo fuudhee rifeensatti dibadhee yeroon hojii fixu ol deebi'ee miiccachuuf ta'e olii mataatti dibadhee isa booda hojii deemee xumuree achi ol deebi'ee shaaworii galee haala mana argitan kanaan ishee fooxaa koo kan akkasitti birratti hidhee yuunifoormii koo akkasittiin uffadhee natti bareede biyyi nagaasee anaaf fooqirraa gadi darajaarra gadi buuf fooqirraa gadi buuf darajaan tokko yeroo naafuu sagalee wacciyyuu nanagee maal argite laatammoo jee nuti nan deemu booda bira keenyaan itti ho'ise yesus maal taate takka xuwwaan kan kooti wayni sun kan kooti xoosichi achi oo jettee maaltu akkamittiin sarsoorri too mana jirtu ati sarsoorri mana keessatti galtee mana keessa duutii adeemsa keessa immoo tiraafikii sarsoora na gochuuf deemte anan argine sarsoora boombii guddaan tokko soofaa jala seenee soofaa jalatti du'eera in argine dhugaa rabbiyyanii jechaa achi uu jettee yitee erga du'ee ji'a tokko fixeeraa manni dharagabiin beekuti mana keessa hin jirtu akka mana keessa jiru hin beektu waliin jirra miti waliin baana waliin galla miti waliin mana keessa jiraanna hin beektu akka mana keessa jiru sarsoorri sun immoo du'ee ji'a tokko fixuusaa mana yaalaa geessitee marsiiste moo akkamittiin ji'a tokko fixuusaa argite maraatti kun yeroo ammaa kana jecha yeroo ho'ummaa ilbiisonni lafarra jiranii hin baqatu miti yeroo aduu jalaa jecha ani hin argine karaan isheen hin beeku soofaa jala seenee boombiin as jalatti hin jiru otuma lubbuun isaa jiraate waan lubbuun hin jirre irratti balaa walitti buusnee gaa'isarraa jechuu boombii namni hin beekne jirtu waree boombii biyya keenyatti ani kan hin beeku duratti galgala dallaa jala deemu achi jalatti adurreen achi fuutee adamsee nyaatti jecha isaatu anaan madaamii har'a abiddaaf cidii walitti bu'ee walitti nunaqe balaa natti buuste sammuu na guduun fitee jechuudha. Kolfiinaa kun gaaf tokko si mudata yeroo ammaa kana ilbiisonni akkasii mana keessa seen waan ta'eef zooraatti ilaala yoo akka koo kana jaartii sammuu hin qabnetti sillee akka feera yoo ta'e tokko fixee marmaraa geessiteetu altiraa saawundii kaasanii jirratti arganii ta'in akka sarsoorri duutii ija tokko mana keessa teesse bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii ani jala galata waaqayyo jirtuu nagaa keessanii baganaaf jiraattanii faamilii kosoorri turtanii araartaatanii warri dhuftanii anaa dhufu jecha hordoftoonni amantaa kiristaanaa hundumti keessan bakka jirtanitti bagattiin isin ga'ee isinin jaa ayyaanni kan baranaa kan barigirii kan bara dheeraa ittiin isinaa ga'u isinin jechuufi viidiyoo kanatti ani ufuu qophii ayyaanaanis wal qabatee wanti hojjedhee tokko isin fayyada yoo ta'e haga xumuraatti ilaaluudhaan isinillee carraa kanatti fayyadamuu dandeessu akkasumallee ooyiliin hojjedhee itti fayyadamaa jiru yookaan immoo ittiin chaalenjii jalqabee jiru dhugaa rabbii ooyilii baay'ee tokko bareedaa yaaltanii hojjechuuf illee baay'ee tokko salphaa wanti isin barbaachisu jiraate wanti xiqqoo mana keessatti saantiibaan bitattanii hojjetachuu dandeessanii hojjechuun isaallee barumsa itti fayyadamuuf immoo baay'ee tokko bareeda ani yeroo jalqabaafin akkasitti hojjedhee itti fayyadame garuu baay'ee tokko jijjiirama qabaa jechuudha. Kanaafuu qibamooti warri isin barbaachisee hojjechuudhaan itti fayyadamuu dandeessu wajjin itti fufuu dandeessu viidiyoo kana laayikii sheer gochuutiin amma imalli keenya gara viidiyootti aanutti.
Akkuma isin jee turtii keessan viidiyoo kana wajjin kan gootan yoo ta'e wantoota tokko tokko irraa barattu dheetiin abdii qaba. Ani immoo guutummaa guutuutti wanta viidiyoo kana keessa jiru isinitti himuuf hin deema haga xumuraatti na wajjin tura. Galgala narraa fi nambolee ganama waaqa nagaan na bulchitee nagaan na oolchii hamaa dubbataa kuma tanarraa qabe jecha mana kana keessa saroota adurree fi akkasuma biyya keenya keessatti illeetti waan jedhamtu tokko as biyya kana keessatti mordame yookiin raabit jedhamtee kan beekamtu wayii tokkotu mana keessa jira. Sila araboonni hin beektanii waan tokko sonsora akkasii kana mana keessatti guddisuu hin galchanii. Isaan immoo ala galuu waan ta'eef yeroo ammaa kana immoo baay'ee ganama bishaan barbaadutu aduun hin bayyine gara isaanii deemee wantoota isaan barbaachisu nyaata bishaan isaanii kennee ergan xumuree booda yaadni tokko naa dhufe innis akkuma jalqaba irratti isinitti immoo yaale maanni oiliin hojjedhee ol kaawwadheeru qaba. Akkasumallee isaa chaalenjii jalqabeetiin jira na wajjin itti fufuu dandeessu isiniin jeen ture. Chaalenjiin gosa sumarraan isin yaadachiisuu fi kutaa lammaffaa kan paartii tuusaa eegaleetti jira jechuudha. Isa booda gara kiraasii konan deemee haala margaartan kanaan rifeensi koo busuusi jedhee busbussi jedheetu jira. Isa booda hiikee oiliitti dibee maaliif hojii deemee hojii xumuree booda otoo jaartiin sheexanni kuniin ka'een shaaworii galee gara isheetti hin deebi'u jechuun gara kilaasii kootti deemee isheen kaate jennaan dhugaa rabbii waan an hojii waan an qabu waan an gadhiisuu wallaala irra siquu hin danda'u. Bilbiluuf sekendiin isheetti hin qo'atu. Akkasumallee yeroo shaaworii galu yeroo shintibeetii galu bilbila qabadheen jechuudha kanan seenu. Shintibeetii seena shintibeetii keessa sekendii tokko turuu hin danda'u. Daqiiqaa lama ture taana shintibeetii keessa maal hojjetama kanatti akkasitti na gaafatti dhugaa rabbii jechuudha. Na jaartii akkasii wajjin jirra galata waaqa. Isa booda haaluma argitan kanaanii kunoo hiikee xumureetii jira amma oolii kochi dibachuu fi yeroo baay'ee oolii hojjedhaati ol kaawwadhaa gaafa yeroon isin jalaa xariyuu kan taayimii abdaane gaafa dadhabdaniif isin fayyadaa. Isinin jeetiin ture asumarraan illee oilii kana kanatti fayyadamu torbanitti yeroo tokko isa kana irra deddeebitiin kan gaafattan ofirraa miidhamu ofirratti dhiibna warri jettan viidiyoo xumuraatti daawwachuun maaliif isin jalaatii bade itti fayyadamuu barbaaddu taanaanii isin barbaachisa sanaan teenis keessaruu jalqabaa giddumaatti daawwachuun dirqama keessaanii akkuma argaartanii qibaatiin koshee kanaa jechuudha. Qibaatichi uumaa jira har'aan guyyaa lammaffaa itti fayyadamaa jira garuu yeroo jalqabaafiin haala kanaatiin qibaatii avukaadoo oliif oilii orgaanikii baay'ee ajaa'ibaa ta'e akka suuqirraa bitamutti kanan hojje'e yeroo jalqabaa. Yeroon isiniin jiru roosmerii avukaadoo fi oliif oilii irra deddeebiitii yeroo baay'eetti fayyadamaa ture garuu akka kanaatti hojje'een beeku. Akkamittiin hojjete warri jettan gadi buutanii viidiyoo kana jala jiru. Jalqabaa gedhumaatti hojjedheera waan ta'eef baay'ee salphaa kan ta'e isinillee hojjetachuu kan dandeessan yoo itti fayyadamuun barbaanne hojjechuun hojii baruun iyyuu barumsa waan ta'eef baay'ee isin fayyada. Rifeensaaf immoo kan hidhee isinitti himuu hin danda'u garuu itti fayyadamaa waan annaaf ta'u isiniif taa'edhe isinin dirqisiisu fedha keessaniin itti deemuu dandeessu isiniin ja'a. Kunoo akkuma argitan kana har'aan guyyaa lammaffaadha. Guyyaa lama keessattuu akkamittiin akkanitti rifeensa lallaafisu kana jee isinitti himuu hin danda'u. Yaalaati mokkoraa ilaala yeroo yaaltan immoo isaa yeroo itti kennaasi ilaala. Wanti kun fayyadaa moo miidhaa jira kan jiru isintu adda baafatee beekuu qaba malee noormaalii gamatti ilaaltanii hin fayyadu jettanii negatiivii namaa deemuun barbaachisaaf gaarii ta'ee yaadu isin immoo kana jidduutti miidhamaa deemtu jechuudha. Kanaafuu of eeggannoo kan xiniqqaaqee waan jedhamutti fayyadamaa isinin ja'a. Haali margaartan kanaanii kunoo bakka afuritti reetti dibuu barbaade maaliif sa'aatiinis deemaa jira barfachaa jira waan ta'eefu dafee xumuruu barbaade. Isa booddee daqiiqaa 30-40 turtanii miicuu dandeessu. Ani garuu sa'aatii 2-3 turseera ganaa mana qulqulleessee maal jedhee booddeedha kanaan deebi'ee miicuu deeme. Mana keessatti waan hojjetamuuf keemikaala tokkollee of keessaan qabu firii waan ta'eef faayidaa malee miidhaan qabu. Kanaafuu akka isiniif ta'e taayimii keessan achitti godhachuudhaan itti fayyadamuu dandeessu. Amma kanaala kanaan xumuree jira. Xumuree bakka afuritti niree maaliif yeroo baay'ee rifeensa kootti maaskii gaafa dibu hiikama isaa kaawwannatiin tolu maaliif baay'ee natti ulfaata na dabbara. Kanaafuu bakka akkasiitti hiruu barbaade. Kun haala kanaatiin gongonee isa booda feestaaliitti dhi'aa jechuudha. Feestaaliitti argitu baay'ee tokko namatti tola waa'ee qibaatii kana itti fayyadamaa hidheetiin isin gorsa warri isinii ta'e itti fayyadamaa mokkoraa yaala. Haala kana walitti xaxee booda amma kana rifeensa kootti intina hidhee uffatallee na jijjiire maaliif oiliin irra bobba'e waan ta'eefu. Kunoo feestaalii ittiin hidhee kunoo feestaalii itti daqiiqa 30-40 haa ta'u garuu ani isaa olii irra tursee jechuudha maaliif sa'aatiitti kan lakkaa'amu jiran ture waan ta'eefu.
Isa booddee turee booda akkuma argaa jirtan kana amma kana shinti beetii keessatti hin argama maaliif inni ma miicuu fi amma sa'aatiin natti ga'ee jira dafee miicuufini maaliif kaatee taanaan balaa natti buusti kanaanu ganama kee hojii koo xumura'ee wanti hundumtuu naaf xumurame jee dhugaan rabbii sarsuuraa wal qabsiistee balaa kana natti buuste saree beeta kiristaanii seentee gootee dhugaan rabbii fannaatiif dhartii kana ishee faayisu ishee haa qajeelchu malee waan anja'uun qabu. Kun akkuma argaa jirtanii hiikaatee jira argitanii baay'ee tokko lallaaffisee mustiraayisii go'ee waan tokko keessaan baatu yeroo firamoo jechuu hin buqqa'u. Keessatti warri rifeensi kooni buqqa'anii ciccitaa maal na wayya furmaanni koo itti fayyadama kunuunsa go'amaa inni isinii. Amma yoomitti gaaffii gaafachaa haftu harka namaarraa ba'a mi'a kana bu'ee toon ilaalee kam ta'a kana yaalamee jettanii fi keessa yaaliif irratti hin gaggeessitanii gaaffii as deemtanii achi deemtanii miidiyaa namaa jala deemanii gaaffii gaafachuurra mokkoraati ilaalaa keessatti waan mana keessatti hojjetamu dhugaa rabbii. Itti fayyadamaa isin fayyadaa rifeensa keessanii dheerachuu yoo baate bakkuma jirutti kelerii bareedaa rifeensa nama hawwatuu fi bareedaa namatti tolu yoo ta'e inni rifeensa dheeraa qabus inni gabaabaa qabus gabaama tokko biyyuma tokko lafuma tokko irra jiraata biyyuma lafaarra jiraata garaagarummaan qabu kanaaf sana fiinaa isin jaatti fayyadamaa kunoo kana fakkaata viidiyoon irraa qaba'ee fi kana fakkaata amma miicuufitiin deema erga miicee xumurtee booda dhumni isaa maal fakkaata kan jedhu ayyaana wal qabsiiseetiin qeemamoonnis ayyaanaan kabaju jettaniitu akkas marameeti garuu amma kana kunoo xumuree miicee xumuree ala kanaatiin shirri jedhee yuunifoormii koo keessa galee anaa darajaarra gadi deemu jaartiin balaa iyya dirmannaa hin qabne natti buustee isiniin jaa kunoo kana fakkaata bakki kanarraa ka'e immoo viidiyoo biraatiin deebiitiin dhufaa hagasitti gaaffii qabdanis ta'e yaada keessan koomentii irratti na barreessaa viidiyoo laayik sheer gochaa bakka jirtanitti fayyaa nagaa naaf ta'a gaarii isiniin darbiin hamaa isiniin argin ayyaana gaarii isiniin ta'u isiniif haa ta'u fataa zanaa jaa baay'ee.